Gari qabatu kan barbaachisa. Waa yoo fuudhan amma rabbiin fadhiis malee yoo fuudha isi jiga jedhetanii yaaddu. Siin jedhee bar si galee miti amma ilmi namaa jechuudha gartee tokko fuudhee ka'ee lammaffaa barbaada. Ilaal mubaarakuun sammaa amma dhalaa meeqa ijaazaa buusaa achi geessaa aggeessaa wanta lafaa akkam rabbi maal godha waan akkana afaan nama danuu waan akkana dalagu kan. Mubaarak musammaa akka Nabiyullahi Daawud haadha manaa 300 yoo fuudhe si galee miti 300 barbaada ammas sittani baate. Fedhiin ilmoo namaa hin dhumu siin jedhe bar asitti mee jiraan. Sitti mee bar si galee isii dhuma qabdu keessa rabbi barakaa namaaf akaa'u kana aasa barbaachisa. Wallahi ustaad waan ijoo tokko isin gaafadha way qalbiirra rarrutee galatoomaa kun ijoodha serious naa ta'a wallahi billahi waan biyya keenya keessatti illee namni gabareen hin beekne namni baadiyyaan beeku waa'ee kiniinniiti waa yaadadhe waan kana yeroo hedduu naman gaafadhe yaadadhe maaliifi namni bultii ijaarrate kiniinniin fakkeenyaa daa walirraa butu walirra ijoollee argatutu jira. Kiniinni liqimsuun kun daaf jechuudha. Qusannoo daa'immaa moo maal jedha mootummaan waan akkanaa wayii qusannoo waan jedhu achi kaachute hin beeku. Kiniinni sun akkam ustaaz dhala qusachuuf jechuudha. Jechuun walirraa bubbutuuf haa fayyadama namni kuni. Kiniinni ittiin haraama moo halaala sun baay'ee nama biyya keenya waan miitedha. Hin kolfinaa ijoollee wanti kun waan siiresiidha. Namni tokko erga karaa halaalaatiin wal fuudhee ka'e rizqii rabbii sodaadhaaf yookaan rakkoon keessan gala jedhee gartee dhala of kutuun haraama. Yoo fakkeenyaaf haati ilmoo kun yoo walirra deesse rakkoo cimaatti irra gaha jedhee haadha manaa ofiitii yoo yaadu ta'e gaafa kana al-mahzuuraatu wanni rabbiin dhowwee gaafa kana wanni ta'uu danda'a. Halaala ta'uu danda'a gaafa kana si galee. Kazzaa wucci dhala walirraa butuun ni taati jechuun walirraa butuun ni taati jechuudha dhala san. Ni taati miti dhaggeeffadhu. Wanni hadiisni jedhu wanni rasuulli sallallahu alaihi wasallam si galee fuudha erga fuuta nikaatanii ilmaan horaa baay'ina keessanii guyyaa qiyamaa dhaadhaa jira rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Namni erga fuudhe ilma horuudha 100 ta'us 300 ta'us hanga rabbi isaa kan ittuma guuruudha sittani maati rabbi ilmoo barakaa kennu. Maal nyaata? Maal nyaata? Obboleessoo rabbiin uumaa middaan bateen fi dhardi illaa ala Allah yazquha jedhe wanni lafa kaarra jiru kulliin isaa rizqiin isaa anarraa jedhe ati rabbitti namanni ati. Rizqii rabbirra jennee 17 argannu ure ustaaz taabbachuu qaba. Bo 17 tokkoyyuu fuudhaan jirtu obboleessoo dhiisa qaama godhamee jira salaatee wanni jira. Namoota sakaanii fan jedhe rizqii rabbir kaa amantee amanneerra jennee akka daakoo suuqii baaftetti baafnee waliin rakkannu rizqii rabbir ka jennee. Atumti dhiira taatee fuunaan mee rabbiin si harakkisuuti gaafa sana wallahi. Ana miti isinidha waan kana ustaaz wallahi sireesiin akka walii galaattan isin gaafadhe waan kana ana qofan ilaalaa isin. Amma namni rizqii rabbir ka jedhee fuudhee kun namni taabbachuu qaba wantu hundinuu. Inni rizqii rabbir ka rabbitu fidaa rabbitu fuudha jedhan suni. Mee namni tokko dhaggeeffatu ilaal namni tokko mee rabbitti amanee jaartii 4 fuudhee jaartii tokkorraa ilmoo 10 haa argatuuti ilmaan 40 jechuudha sittani hima. Mee sana booda haa rakkatu. Kasbii halal haa kasabatuuti mee harakatu namtichi yookaan namni 4 fuudhu kun jireenya habibi dhaggeeffadhu rakkoon jiru maali beektaa ilaal nama garii rabbiin dubartii dhuma jaallachiisa malee hojiin jaallachiisu inni nama dubartii jaallatu kun deemeetuma fuudheetuma ilmaan garii horuu malee hojiin jaallatu mee nama jaartii 4 fuudhaa dalagatu meedhaan wallahi abbaa qabeenyaati imanay waa'ee keenya inni itti ranaa deebi'aa ifa godhaa sirriitti siiresiidha ustaat wanti kun siires taatiin haa dubbadhaa qoosaa dhiisaa. Isin achi qaqqabu. Tooyi halaala godhaa ooyi haraama godhaa. Sirrii salaattu moo? Meeqa isaati? Akkaaraatti faddash. Akkaaraatti. Uummanni keenya waan hundi haaraatti ta'a. Shari'aan inna Allah laa yastaxyii min alhaqi. Rabbiin haqa irraa waan tokko yelloo hin qaanfatu. Zamanii ergamaa rabbii maatu ture beektaa sallallahu alaihi wasallam. Namni tokko haadha manasaa si galee haadha manasaa yoo ilmoo argachuun barbaanne yeroo wajjin rafee yeroo fedhiin bahuudhaa ka'ee bishaan silaa keessatti dhangalaasu kana alatti baasee dhangalaasa ture. Jennaan rasuula dubbiin kun geesse sallallahu alaihi wasallam dubbiin kun geenyaan dhaalika wa'dul khafiyyu jedhan. Sa'aatii bishaan hormaataa sun silaa gartee yoo isii keessatti kan bu'u ta'e ka ilmoo ta'u sun namni alatti baasee dhangalaase akka nama daa'ima lubbuu waliin awwaalate hadiisa jedhu jira. Tokko ka biraa ammoo hadiisi tokko maal jedha osoo rabbiin gartee ilmoo kana uumuu barbaade dandeettiin ni achi keessaa fuudhee alatti dhangalaasu sila rabbiin hin kennuufi rabbumatu gartee keessa jiraaf waan kan alatti dhangalaase kan jedhu jira. Hadiisi kun yeroo kallattii lama walitti dhufe walitti araarfama jechuun
akka yaada namaatti walitti bu'a malee hadiisni kun akka gartee yaada hadiisaatti walitti hin bu'u. Asirraa maal jedhan ulamaa'iin yoo namni tokko haati manaa isaa ilmoo argattee kaate osoo daa'imni sun hin gu'in yookaan isirra rakkoon kan gahu ta'e lammaffaa akka deebiteen ulfoofne bishaan keessaa fuudhee alatti dhangalaasuu yookaan immoo gartee wanni kana fayyadamuun barbaachisaadha hin danda'ama jedhan.